Marka fuunee daawwattoota keenyaa fi dhaggeeffattoota Ardii Miidiyaa Neetwoorkii YouTube chaanaalii keenya irratti hordofaa jirtan har'aan tanamee seenaa Birgeedii Alqasam kan Ziyoonistii Israa'el hirriba dhoowwan mee haa mil'annu. Walakkeessaa bara 1991 kan uumame yeroo sanatti marii walii galtee Osloo ugguruu kan ilaallatu ture. Bara 1994 hanga 2000tti Birgeedii Alqasam aleellaa hedduu Israa'el irratti raawwachuu fi itti gaafatamummaa fudhateera. Jalqaba intifaadaa lammaffaa irratti gareen kun xiyyeeffannoo giddu galeessaa Israa'el ta'ee Birgeedii Alqasam Weest Baankii keessatti seelii hedduu hojjechaa turan. Irra caalaan isaanii bara 2004tti kan barbaada'an yoo ta'u, hojiiwwan raayyaan ittisaa Israa'el Difeensi Foorsii naannichaa keessatti hedduu raawwatee hordofeeti. Faallaa kanaatiin Hamaas humna bakka Gaazaa akka waliigalaatti akka ciminnaa isaatti ilaalamu keessatti qabate. Yahyaa Sinwaar hoogganaa siyaasaa Hamaas Gaazaa keessatti fulbaana 2007 hanga waxabajjii 2024tti yeroo waraana Israa'el Hamaas Birgeedii Gaazaa keessatti hoogganaa waraanaa isa guddaa ture. Sinwaar erga ajjeefamee booda obboleessa isaa Muhammad Madiin bakka bu'e. Birgeediin Alqasam gamtaa Awurooppaa, Awustiraaliyaa, Niwuziilaandi, Masrii, Yuunaayitid Kingdom akka dhaabbata shororkeessummaatti ifatti tarreeffamaniiru. Hoogganaan Birgeedii Muhammad Daif ajajaa hojii raawwachiiftuu jalatti USCT'n shororkeessaa addunyaa addaan muudame jedhamee ramadame. Birgeedonni Hamaas bakka bu'uun sochii waraanaa waan raawwataniif sochii shororkeessummaa qindaa'ee Hamaas waliin wal qabatee jiru Birgeedii wajjin wal qabatee amanamummaadhaan wal qabsiisuu ni danda'ama. Rookettiin Qasam Gaazaa irraa fuguggeeffaman buufata poolisii Israa'el Istereetii keessatti agarsiifaman bara 2009. Bara 2003 fi 2004tti Birgeedonni Gaazaa keessatti jiran weerara raayyaa ittisaa Israa'el Difeensi Foorsiitiin raawwatamee mormaniiru. Kunis onkololeessa bara 2004tti Jabaliyaa marfamuu dabalatee ture. Bara 2005tti akkuma pirezidaantii Mahamud Abbaas humnoota nageenyaa PA kan sochii Fataa pirezidaantichaaf amanamoo ta'an kallattiin to'ataniiru. Mootummaan Hamaas Gaazaa keessatti humna poolisii waraanaa gartokkee adda ta'e 3,000 qabu humna hojii raawwachiiftuu jedhamu. Miseensota Birgeedii Alqasam of keessaa qabu ji'a adoolessaa 2006 keessa Birgeediin Alqasam hojii loltuu Israa'el Gilaad Shaaliit qabachuuf sababa ta'e kana keessatti hirmaatan. Birgeedonni Alqasam yeroo Opereeshinii Zumeer Raayins kan Israa'el Difeensi Foorsiin jalqabame Gaazaa keessatti lola cimaa irratti bobba'an ji'oota 18 oliif Birgeedonni kun loltoota Israa'el irratti lola irratti dammaqinaan hirmaachuu isaanii yeroo jalqabaatiif ture. Cimsaa bara 2007tti Birgeedonni kun yeroo duula kanaan qabsaa'ota 192 akka dhaaban beeksisaniiru. Gurraandhala 2007 abbaan humnaa hojii raawwachiiftuu seeraan alaa gochuun miseensonni isaa yeroo sanaa 6,000 ta'an humnoota nageenyaa PA ajaja isaa jala jiran keessatti akka hammataman ajaje. Ajajni kun mootummaa Hamaas kan morme yoo ta'u, inumaayyuu humna kana dachaa 2 guddisuun dhiirota 12,000 gochuuf karoora qabaachuu isaa beeksise. Birgeedii Alqasamii fi humni hojii raawwachiiftuu Hamaas adoolessa 2007 Gaazaa dhuunfachuu irratti hirmaatan. Ji'a adoolessaa bara 2008 Masriin dhukaasa dhaabuu giddu galeessaa ta'uun kan ture yoo ta'u, dhukaasni kun hanga adoolessa 4tti kan ture yoo ta'u, humnoonni Israa'el gara Gaazaatti qaxxaamuranii loltoota Hamaas ji'a ajjeesanii jiru. Kunis haleellaan rooketii Israa'el irratti raawwatamu akka dabalu taasisa. Baatii adoolessaa fi waxabajjii keessa 2 irraa gara adoolessaa bara 2008 190tti ol guddate. Gamni lachuu inni kaan araara kana cabseera jedhan. Ciminnaa fi hidhannoo Birgeedii Alqasam. Erga murtee 1987 hundeeffamee as dandeettiin waraana Birgeedota qawwee irraa kaasee hanga rooketii Qasamii fi kan kana fakkaatan haalaan dabaleera. Birgeedonni kutaa basaasaa mataa isaanii geggeessu. Birgeedonni meeshaalee waraanaa fi boombii automaatikii salphaa rooketii ofumaan hojjetan mormaarii boombii sabbataa of ajjeesuu fi dho'aa baay'ee qabu.
Gareen kun leenjii akkaataa waraanaatiin leenjii gaazatti kennamu dabalatee meeshaalee waraanaa adda addaa kanneen bakka siivilii fi waraanaa irratti miidhaa guddaa geessisuuf qophaa'an irratti bobba'a. Hidhattoonni Al-Qasam yeroo shaakalaa leenjii gaazaa keessatti raappeel godhan. Gurraandhala 2018 birgeediinni kun misaa'ela farra taankii qajeelfama adda addaa qabu kanneen keessaa Kornet E, Konkoris M, Bulesaay kan Kooriyaa Kaabaa, 9K11, Maaliyootikaa fi Miilaan misaa'ela farra xayyaaraa garba irraa fuggeeffamu Manpaadis kan jedhamu kan akka misaa'ela SA-7B, SA-8 Iglaa kan qaban yoo ta'u lakkoofsa SA-24 Iglaa kan Liibiyaa irraa argate jedhamee amanama. Lakkoofsi misaa'eloota hooggansa birgeedii qofaan kan beekamu yoo ta'u bara 2011tti Israa'el birgeedonni kaadiree miseensota 100 hedduu qaban kanneen leenjii akkaataa waraanaa fudhatan leenjii Iraanii fi Sooriyaa dabalatee akka qaban tilmaamte. Opereeteeronni kun haala hatattamaa keessatti birgeedota ni cimsu jedhamee eegamuu ni danda'ama. Maddoonni biroo cimina isaanii 30 hanga 50 akka ta'u tilmaamu. Akka ibsa Daayirekteerri CIA Joorjii Teenetii bara 2000 baasetti tarii birgeedii eeruun Hamaas dandeettii haleellaa keemikaalota summii qabuun gaggeessuu hordofeera. Hojjettoonni Hamaas haleellaa keemikaalaa of keessaa qabu karoorfachuu fi qopheessuu isaanii gabaafameera. Haala keessatti mismaaraa fi poolitiinii dho'aa Hamaas haleellaa muddee 2001 Yerusaalem daandii Ben Yahudaa irratti raawwateen dhoose keessatti kuufamee summii hantuutaa keessatti hidhee ture. 2014tti xayyaara sakatta'insaa Falastiin UAV isa jalqabaa Abeebil waan jedhamu fuguggeessan. Humnoota Gaazaa yeroo waraana Gaazaa Israa'el Difeensi Foorsii waa'ee waraana Hamaas Gaazaa keessa jiru odeeffannoo isaa maxxanseera. Humna birgeedii Qasam achitti jalqaba waraanaa irratti qabsaa'ota 30,000 irratti kaa'an naannoodhaan birgeedii 5 keessatti gurmaa'anii walumaa galatti kutaa waraanaa 24 dhaabbilee 140 ta'an tokkoon birgeedii naannoo bakka cimaa fi buufataalee adda addaa kan qaban yoo ta'u tarree addaa dhukaasa rooketii misaa'ela farra taankii ittisaa qilleensa isnaapeerotaa fi injineeringii kan of keessatti hammate ture. Gurraandhala 8 bara 2024 Israa'el warshaa meeshaa waraanaa Hamaas isa guddaa beekamaa ta'e Bureejii keessatti argatte. Bakki kun Israa'el Difeensi Foorsiin riippoorterootaaf kan baname yoo ta'u tuuboo fi qaamolee sibiilaa akkasumas keesii qola naannoo hojii lafa irra jirutti walitti tuulamanii fi raakiiwwan sibiilaa dheeraan misaa'ela qaban mul'achuu danda'aniiru. Liiftiin tokko gara tuuneelaa bakka rookettiin itti kuufamanitti kan geessu yoo ta'u neetwoorkii tuuneel waliin kan wal qabatu yoo ta'u kunis Hamaas rookettoota lafa jalaa geejjibsiisuun bakka itti fuggeessuu danda'a. Ji'uma sanatti Israa'el kuusaa meeshaa waraanaa Chaayinaa Hamaas ittiin fayyadamu guddaa akka argatte gabaasteetti. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya kan waa'ee birgeedii Al-Qasam irra qopheeffanne kanuma waan wajjin turtaniif galata guddaa qabdu galatoomaa. بإذن الله تعالى شعبنا الفلسطيني أمتنا العربية والإسلامية أحرار العالم. نقول للمتباكين على أسرى الاحتلال لدى المقاومة إن هؤلاء الأسرى لن يعودوا لكم إلا بوقف العدوان على شعبنا في غزة والانسحاب الكامل منها وخروج أسرانا الأبطال من سجون الاحتلال. وإننا ماضون في نهج حماس وروح طوفان الأقصى ستبقى جذوتها متقدة تنبض بالحياة في نفوس أبناء شعبنا. وإننا على عهدك يا أبا إبراهيم ورايتك لن تسقط بل ستظل خفاقة مرفوعة عالية. سلام عليك يا أبا إبراهيم الرجل الزاهد العابد التقي. سلام عليك أسيرا، سلام عليك مجاهدا، سلام عليك قائدا، سلام عليك شهيدا
في جنات الخلد بإذن الله. سلام عليك إذ سيدون التاريخ أنك كتبت السطر الأول في حرب التحرير ونهاية الاحتلال في هذه الحقبة التاريخية المهمة من تاريخ جهاد ونضال شعبنا. رحمك الله أبا إبراهيم، وأسكنك الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وإنه لجهاد، نصر أو استشهاد حركة المقاومة الإسلامية حماس.